Akkam jirtan naguma jirtu annagaadha. Har'a waan bareedaa tokko fan dhufe. Garuu dura maallaa guutu peejii keessan irra keessattuu kan Facebook irratti hundi keessan yoo share naa gootan mana keessanii jechuudha. Tokkoffaa kan keessan irra jiraata. Lammaffaa immoo ani yoon kana hojjedhe isin waan tokko na gargaartanii jirtu jechuudha. Hundi keessan Facebook kana yoo agartan gartuquudhaan follow godhaa. Meeseejiin bakki itti barreessan ni jira. Meeseej kan jettu gartuquudhaan waan barbaadan na barreessaa. Lakkoofsa bilbilaa na gaafadhaa. Liinkii galmee na gaafadhaa. Mirga keessanii. Har'a garuu waan ajaa'ibaa tokko isin dhufeetan jira. Waan kanaan dura hojjedhee hin beekne jechuudha. Maal jechuu kiyya? Ani fidela afaan Amaaraa kana fayyadameetan afaan Oromoo barreessee waliin hiikaa ture. Har'a immoo haalli kun hin wayya yoo jettan koomentii na barreessitu. Yaada keessan na barreessitu. Kanaan haga dhumaatiin sinii deema. Yoo xiqqate viidiyoo 5-7 siniifan hojjedha. Haalli kun yoo bareedaa ta'e. Haalli kun yoo bareedaa hin taane immoo naa barreessitu. Garuu haalicha ilaalaa dura. Amma afaan Oromoo bamaqa tokko fudheetan jira. Bamaqa ani jedhu kana fudheetan jira. Ani jechuun enee jechuudha miti. Ani enee. Amma enee jettu kana kanaan dura godheetan nee barreessan ture. Enee jedha. Nan dhiise. Maaliif namoonni fidela kana haa jettanii barachuu hin barbaanne afaanuma Oromootiin barreessitanii akka afaanicha dubbachuu shaakallii gootan barbaadeenii jechuudha. So YouTube irratti subscribe gochuun jalqabaati. Viidiyoon kanatti ani jiru kan biraa waan jiruuf akkasin jiran dabarre godha. Ani barsiisaa abdataadha. Manni itti barsiisu qaamaan biiroo ni qabna. Online nan barsiisaa. Haala kana viidiyoo jechuudhaan karaa Facebookii, karaa YouTubee fi karaa TikTokii nan barsiisa. Dhiyeenyatti immoo Instagram irraan dhufaan jira. Ani bamaqa ani ishiin jettu kun inidha jennee jirra. Ani nan deema. Ani nan deema. Yoon jedhe afaan Amaarinyaatiin immoo afaan Amaaraatiin enee እሄዳለሁ. Egaa osoo fidela afaan Amaaraa ta'ee tuqaa 4 barbaachisa. Enee እሄዳለሁ. Ani deemuufani. Ani deemuufani. Yookaan ani deemuufi hin jenna bakka bakkatti. Ani deemuufi. Inni liheed ነው. Liheed ነው. Deemuufani ishiin jettu kun liheed jenna jechuudha. Itaansee ani deemuuf ka'e. Ani deemuuf ka'e. Inni liheed ተነሳው. ከየ jechuun maal jechuudha? ተነሳው. Ka'uu mul'ata. Ka'uu mannasaat. Mannasaat jenna. Ka'uudhaan. Ani deemuuf ka'e. Inni liheed ተነሳ. Asumarran jira. Taaksii qabadhe. Taaksii qabadhe. Taaksii yaaskuny. Taaksii yaaskunye. Asirratti ittiin daballe akka matattu takka fudhataniif yaaskuny. Asirratti ይዣለው jechuu dandeessu. ይዣለው. Taaksii ይዣለው. ይዣለው miti immoo yeroo baay'ee waddaalለው loo kanatti fiigdu akkasin goone isaa. So taaksii qabadhe jechuudhaa fi taaksii yaaskuny yookaan taaksii ይዣለው jechuu dandeessu. Tole? Okay. Karaarran jira. Mangad ላይ ነኝ. ነኝ. Karaarran jira. Mangal ላይ ነኝ. Eessa dhaquuf? Bakka barbaadde deemuuf. Mangal ላይ ነኝ. Karaarran jira. Okay. Qaqqabaan jira. እየደረስኩ ነው. Dhaqqabaan jira jenna. Qaqqabaan jira sin jenna. Dhaqqabaan jira sin jenna afaan Oromootiin. Dhaqqabaan jira.
እየደረስኩ ነው አፋን ኦሮሞtiin si barreessee jira kanuma sammuutti qabatta kun marsaa duraati kana qabannaan kan biraas hin dhibu jetti fuuf qaqqabeera yookaan dhaqqabeera sin jenna gara shawaa kanatti amma dhaqqabeera jenna gara jimmaatti immoo qaqqabeera jenna qaqqabaan jira yookaan immoo dhaqqabaan jira yoo jenne darishaallee dhaqqabeera darishaallee jenna dhaqqabaan jira yoo jette እየደረስኩ ነው dhaqqabeera yookaan immoo qaqqabeera yoo jette darishaallee jetta jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Ati hoo eessa geesse? Ati hoo eessa geesse? Antas asitti antas የት ደረስክ? yoo dhiira gaafachaa jirta ta'e antas የት ደረስክ jettaan. Yoo shamara ta'e immoo አንቺስ የት ደረስሽ? የት ደረስሽ? አቲ ሆ ኤሰ ጌሴ አንተ ወይ ደግሞ አንተስ የት ደረስክ? አቲ ሆ ኤሰ ጌሴን kun kan afaan oromoo lamaanii fuun ta'a miti ammanam tokko dhiiraanis dhalaadhaanis ati hoo eessa geesse jedha. Shamara yoo beellamte ati hoo eessa geesse jettaanii dhiiras yoo ta'e ati hoo eessa geesse jettaanii hin filatu jechuudha. Akkaataan dubbii keenya saala addaan hin baasu yookaan koorniyaan baasu addaan. Afaan Amaaraatti garuu yoo dhiiraan ta'e antas የት ደረስክ jettaan. Yoo shamaraan ta'e immoo kan dhufaa jirtu shamara yoo taate anchis የት ደረስሽ jetta. Kuni salphaadha. Amma haalli kun isin mijatamu hin mijatudha wanti guddaan mana ba'eef. Haala kanaanii bamaqaa ani jedhu irratti hojjedheetiin jira. Amma immoo ati isin nuti kan jennu irratti sichi kana booda hojjenna. Haalli kun yoo isinii ta'e. Isinii ta'uu isaa kanatti adda baafadhu immoo koomentii isin barreessitanii fi sheerii isin gootanii fi kanneen kan irratti hundaa'itanii jechuudha. Ani baay'ee natti tola hojii akkanaaf jechuun isin barsiisa taanaan I'm here. Tole ulfaadha.